Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin akkuma dhaadatan haleellaa humni waraanaa isaanii bahanii pirootti kamisa ganama raawwateen misaa'ila hamaa fageenya giddugaleessaa haaraa oomishan fayyadamuu beeksisanii. Biyyoonni lixaa immoo misaa'ila Raashaan irratti roobsaa jirtu kana ofirraa qolachuu dadhabuun teekinooloojiin Raashaa nuugatee sokke jechuun boo'ichatti jiru. Akkam jirtum kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoo kana bal'inaan kan isiniin geenyudha. Haga dhumaatti subscribe like gochuun waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Misaa'illi Raashaan fayyadamte kun maqaa addaa Operation Key jedhamuun kan yaamamu yoo ta'u, tarkaanfiin kun deebii Yuukireen misaa'ila fageenya dheeraa ATACMS Ameerikaa fi UK'n akka daangaa Raashaa keessatti dhukaaftuuf erga kennanii fi booda ta'uun dhagahame. Dabalataanis Raashaan buufata waraanaa biyyoota Yuukireeniif misaa'ila fageenya dheeraa heeyyaman akka rukuttu beeksifte. Ameerikaa fi UK'n misaa'ila fageenya dheeraa daangaa Raashaatti ce'uun haleeluu danda'u ATACMS fi Storm Shadow jedhaman ayyamaniiru. Kun immoo jijjiirama imaammata biyyoonni lameen dhiyeenya taasisan yoo ta'u, Raashaan buufata waraanaa Ameerikaa, Ingilizii fi Faransaay haleeluun akka haaloo baatu dhaadatte. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskyy Raashaan misaa'ila haaraa kana fayyadamuun waraanicha hammeessuu fi sadarkaa hamaarra geessisuuf fedha qabaachuu ishee agarsiisa jedhani. Kun ammoo Raashaan akka nagaa hin barbaanne agarsiiftuu guddoodha kan jedhan Zelenskyy waraanicha dheeressuu qofa osoo hin taane fuula gaggeessitoota nagaa barbaadanii irratti akka hancufatuufitti lakkaa'amas jedhani. Baalaastik misaa'iliin Raashaan fayyadamte kun ardiilee qaxxaamuruu kan danda'udha kan jedhan Zelenskyy biyyoonni lixaa garuu humna hagasii qabaachuu isaanii irratti shakkiin qaba jedhani. Manni maree nageenyaa USA gama isaatiin baalaastik misaa'iliin fageenya giddugaleessaa qabu yaaliif Yuukireen irratti dhukaafameera jechuun qoosanii. Itti aanaan hoogganaa Peentaagoon Sabrina Singh osoo Raashaan misaa'ila kana hin fayyadamin dura karaa chaanaalii Nuclear Risk Reduction odeeffannoo arganneerra jetti. Puutiin ammoo yaaliin misaa'ilaa kun haala milkaa'aa ta'een raawwateera jedhani. Haleellaan kun baalaastik misaa'ilii haayiparsoonikii ta'ee fi niikulara hin taane raawwates jedhani. Guyyaa kaleessaa indaastirii waraanaa guddaa Yuukireen irratti humni waraanaa Raashaa haleellaa qindaa'aa kan raawwate yoo ta'u, Puutiin immoo iddoo irratti xiyyeeffanne hunda haleeluu dandeenyeerra jechuun bookkisanii. Meeshaa waraanaa Raashaan fayyadamte kana qolachuun hin danda'amne kan jedhan biyyoonni lixa. Meeshichi kun sakandii tokkotti kiiloomeetira 2.5 saffisa jedhame. Puutiin amma murtee haaraan jiraannani Raashaan tarkaanfii barbaadde biyyoota lixaa irratti fudhachuudhaaf qophiidha jedhani. Daayirektara saayinsii waraanaa Ruusii kan ta'an Maatiyoo Saavil Raashaan meeshaa waraanaa fageenya dheeraa qabu kan Iskandirsi caalu qabdi jechuun kunis haga kiiloomeetira 500 kan imaluu danda'udha jedhe. Misaa'illi amma Raashaan fayyadamte haala waraanichaa hedduu jijjiiruu danda'a kan jedhani. Kana caalaa oomishuufis qophii akka taate agarsiisa jedhani. Raashaan imaammata itti fayyadamanii niikulara ishees jijjiiruun kan yaadatamu yoo ta'u, kunis erga Ameerikaa fi UK'n akka Yuukireen misaa'ila fageenya dheeraa qabu eeyyamanii fi boodadha. Humni qilleensaa Yuukireen akka ibsetti Raashaan baalaastik misaa'ilii ardii qaxxaamuru ICBM jedhamu ganama har'aan irratti dhukaasteetti jedhe. Humni qilleensaa Yuukireen akka jedhutti haleellaan misaa'iloota garaa garaa raawwate naannoo Dimpiroo irratti xiyyeeffachuun haleele jedhe. Raashaan waraana keessatti yeroo jalqabaatiif misaa'ila fageenya dheeraa imalu ICBM Yuukireenitti dhukaaste. Misaa'ilonni kunneen kiiloomeetira 1000 lakkaa'amu kan imalan yoo ta'u, waraanni Yuukireen misaa'ilota Kiruus KH-100 jedhaman ofirraa qolachuu ibse. Haleellaan kun kan qaqqabe Ameerikaan misaa'ila fageenya dheeraa furguufamu ATACMS jedhamu Yuukireen akka gargaaramtu erga ayyamtee guyyaa muraasa booda raawwate.
Moskoon meeshaa akka kanaa waraana kana keessatti yeroo gargaaramtu kun isa jalqabaati. Dubbii himaan Kremlin Dmitry Peskov gabaasa Raashaan ganama kana misaayila baalastikaa ardii qaxxaamuru dhukaasteetti jedhu irratti yaada kennuu hin barbaadu jedhani. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon yeroo kanaaf qabanne kanuma. Yeroodhaan booda odeeffannoo biroo qabanne haga walitti deebinutti bakka jirtanitti hamtuun isin hin argin jennee asumaan adda baana.